بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أبي تكون أبي كان بريدة وفيك يا أبو فديت في يدمي هدو تكان نتولي قلبي تيانا جمتشيسي باسي تكملي ديمسة تكملي إفاجة تكملي ملكا كيسة بكتي تتي الرابرة تكان أكانين أبي كان بريدة تكون إن شاء الله أبي نجي أبي قرآناتي إساني سني أقرسي سوفتيم إن شاء الله كما نمانين gara Play isingeysa Play keessa buufannaa jechaadha. Play keessa seenne appichis maqaan isaa Second Teacher jedha. Appiin Second Teacher jedha kana bakka mata duree isaa gubbatti appii Second Teacher jedhu kanaan itti barreeffatanii yoo jettanii asumaan gadi dhuftanii akira sadaffaa irratti Qur'aan makra jecha raawwii jedha. An duraaniin waan buufadhee jiruuf obbeen jedheetiin seena. Tokkoffaa irratti warroota fakkeenyaaf afaan arabiffaa hin dandeenye qubee afaan arabii barachuudhaaf huruufa jechuudha. Isa kanan tuyna kunoo akkuma argitan kanatti maashaallah tabarakallah huruufni kennanuuf tarraa'eeti jira. Huruufa kana fakkeenyaaf sagaleedhaan jechuudha akka gaariittiin kenoo ashaangulliitii tanarratti ilaaladha. sagaleedhaan bifa isin barbaadaniin isanii mul'isa. Akkuma argitan kan bifuma kanaan jechaadha maashaallah. Akkasuma maqoota rabbii 99 kinoo bifa kanaan haala bareedaa ta'een maashaallah tabarakallah akka gaariittiin maqaa rabbii 99 jechuudha kinoo maashaallah. akka gaariittiin jira tartiibaani buufattanii akka itti fayyadamtan dhaamsa kiyya inshallah. Akkasuma attahiyyaata warroota attahiyyaata barachuu barbaadaniif jechaadha kinoo التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. akkasuma qur'aana warroota qur'aana barachuu barbaadaniif wantoota garaagaraatu jira. azaana zikriilee garaagaraa akka ajaa'ibatti maashaallah. amma gama namaanii gara qur'aanaa isin geessa suuratul faatihaa fakkeenyaaf yooniif barachuu barbaanne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. gama namaa tartiibaan jechuudha. بسم suuta الله الرحمن الرحيم. akkasuma suuratul naas kinoo suuraalee hedduu qaba maashaallah tabaarakallah. ifa barbaadaniin jechaadha kinoo suuratul naas. بسم الله الرحمن الرحيم. amma fakkeenyaaf suuraa kana isa jalaa dhaggeeffatanii yooniif haffazuu barbaadaniillee darsii kana jechaadha. darsii kana ofuma biratti yooniif haffazuu barbaadan isa wajjin kinoo maashaallah riikardii bakka itti isin qabdanis bakka deemtuu tana jechaadha. bakka deemtuu tana tuqxanii riikardii keessan fakkeenyaaf suuratul naas yoo qara'uu barbaadan hojii qara'uu dandeessan jechaadha. maashaallah akka buufattanii itti fayyadamtan abdiin qaba. wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.